zarii arrabsuuf kan mikinaatu ta'e warra koomentii barreessudha. Na dhaggeeffadhu viidiyoo isin hojjedha guyyaa wayii tokko na eeggadhu isin. Isiniifan viidiyoo hojjedhaan isa ba'ee arrabse miti isa koomentii barreessee nama sana miira keessa gashirraan dubbadhaan immoo. Okay? Gadhee baala geenaan jettee amma kun eenyu maqaan ishee qoy maquma ishee hojjetan dubbisaafi. Herma harreen hudduu kee gargar qabee siina salushi harreen hudduu kee gargar qabee siya salu saree haadha keeti maal haadha kee barbaacha dhufte mana kan kooti maal haadha kee barbaacha dhufte sin jedheen maal haadha kee barbaacha dhufte nabar maal goot na xalaafattee jirti na xalaan sus sitti hidhatee akkattiin siya ajjeesu shi yaa na xalaafattee jirti akraarii fakkaata masirra deemte gadhee qoshaasha kan kiristaanaa arrabsiisu mala kan akka kee sareedha jechuudha kan akka kee sareetu akka kiristaanaa arrabsamu mikinaata ta'e ziftoota wayiiti safuu maaliiti maaltu safuun haadha keessanii gada badu safuuna bira kaawwattanii isin safuudha nan jettan koomentii koo jadeentanii safuudha nan jettan safuun abbaa keessanii gada baduuti likiskis safuun abbaa keessanii gada badu waanan dubbadhu irratti nam tokko safuudha akkanaan hin jenne ittamanee ilaalee adda baafadhee naasa'edha. Okay? Ittaasa'e sigala miti amma immoo kanaan booddee dul'atti jette daraartuu kan mana biyya arabaa keessatti kushinaa madaamii keessatti dulloome si ajooftuu saree tortortittii kanaa birriin qabdu kanaa rakkattuudha sigale amma jeneraalii dhiibneetu nama dhuunfaa irraa haasofna nama dhuunfaa jeneraaliin amantaa tuttuqa waan ta'eef zarii tuttuqa waan ta'eef biyyalleen tuttuqata ani keessan qabu sakisa amma kana naasa'u waa'ee namaati waa'ee nama tokko nama lama Ilhaan Abuu Shakil kiyaa heewaana idimee isaanii kushinaa keessatti fixanii achi fudhanii kushinaa anaan nyaachuudhaaf jedhaniiti idimee kun nyaachuudhaaf anoo ganaadha dhugaa rabbii baay'ee ganaadhaan galanni isaaf haa ta'u biyya arabaa keessan guddadheen ganaa dulloomuuf iyyuu hin geenye siigale safuu beekii safuun abbaa keetii gadaa badu safuu keenya bira kaawwattee likiskis kolkollee kan dubbatamu qabu isin irraati malee maal dubbanna nu waa'ee warra viidiyoo hojjetu rasuulli arrabsamuudhaaf isinii kan mikinaata ta'e gooftaa yesuusin arrabsiisuudhaaf isinii kan mikinaata ta'e manni sagadaa gubachuudhaaf isin warra koomentii barreessu kan mikinaata ta'uu qabu koo masgiida gubuudhaaf si'i kan mikinaata ta'e kan koomentii jala teessee akka arrabsamuuf kan hamilee taatu jechuudha siigalee sittimu inni jiru isa kana fudhadhu hundi keessanii waan sittiin tolle miti bayi keessa bootaan kun ni daallatu hawwi bootaan kun ni daallatu iskiroo ol dabarsi kumaatamatu jira sheekiin asirra jira qeesiin asirra jira siigalee bootaanatti ilaaluu qabdu achidha maal goota asii warra waa'ee fagaara waa'ee qinxiraamaa hojjeta maal godhuuf ilaaltu warra nama arrabsu maal godhuuf ilaaltu deemtanii dhattanii sheekiif qeesiin ilaaltanii isaanirraa barumsa guddaa barattu waa'ee amantaa koo maal nurraa fuutu nuun maal nurraa fuutu yoo nu waan tokko dubbanne immoo xaa شنو هذا؟ أنا من الربس ما؟ سينا الربسان سينا نولج قد الربس مع الماجي. This is me. رمنا أكيد راجع كنت رمنا أكيد راجع تودي. كنت وديس بدي. كنت. بلوك سنين يوم قدوم يوتين سين قد أتى سنين من إلى أرتو وقامي كابوتو. بلوك سنين قدوم. lammiin haadha keetii asirraa habadu zarii gadhee likiskis zarii gadheetiin wasa kaati ziftii kana jasbaa gonfoo caa kana fuulli isaallee fuula kaameeraa fiintaa dala deemte si arrabsa azzala deemte beektonni akka arrabsamuuf kan mikinaatota warra azzala jiru Ilhaan Abuu Shakil komese Ilhaan Abuu Shakil Ilhaan Abuu Tushtush viidiyoo sinii kan hojjedha borna eegaa warra koomentii barreessuufan viidiyoo hojjedhaan maaliif kan itti gaafatamu sin rabbiin harka keessan isin irraa ciree jechuudhaan yeroo gabaabaa keessatti reenfa keessan akka boolla keessatti ganna bu'eenna nuun rabbiin dhimee keessan siita yaa rabbi ati gabaabsee dhimee isaaniitti harka isaanii isa deemee dubbiin tariifatu kana ani tokko lamaan
tokko lamaan irraa kutii irraa cirra malee hambisi isaaniin maali beektaa kanatti arrabsamtuuf unutu mikinaata ta'e koomentii barreesse waan ta'eef yil'aan abuu shakilku yil'aan abuu shakilki yil'aan abuu tushtush yil'aan abuu tushtush naafi rabbiin harka kee sittaan hafisush rabbumti si uume jechuudha harka kee tan naafa hananku harka kee raammoo hayaasu gadhee ani yeroon taa'ee koomentii barreessu koomentii badaa badaan eekkoo si jala jiran an jedhu ani ni ilaalu dhugaa rabbiin ni ilaalu yaada keessa jiru himee deebi'uudha malee lakka azala deemtanii bukuumee kan meeqa falak na godhe kan meeqa qomo isiniin dhoktee isin irraa akkasanii isin anjeesuudha haadha keessaniiti beektoonni rabsamuudhaaf amantaan rabsamuudhaaf oromoon rabsamuudhaaf isinii kan mikinaata ta'e il'aan abuu shakilkum ijaasin koomentii barreessanii fi uummanni biyya keenya keessaa walii galtee dhabe masgiidii gubachaa jiru sheekiif qeesiin dhabiddi qabataa jiru mana sagadaa keessatti masgiida keessatti koomentii keessantu biyya keenyatti balaa buuse har'a sinii galee no namni kokkatti beegaluun qabuma dhaqko sa'aatii ammaa kana ko Itunu social media atti fayyadamuutti kaane ta'eeti wanti kun guutuun hin jiru ture biyya lafaa kanarra dhufu ture isinii galee isin maal beektu sin asteessanii wifi madaami wifi nasaa wifi birri godhan guuttattaniitu rabshaa kaasuudha hojiin keessan koomentii barreessuu oduu odeessuu mana namaa dhaquu mana sana dhaquu mana borcii dhaquu achi dhaquu il'aan shakilek rabbiin dhibee keessa isinitti agabaabsu waan biraa waan hin jedhu tokko hin qabu dhugaa rabbiiti dhugaa meeqatu masgiida keessatti abidditti qabatee meeqatu xiyyiitiinitti tokka'eetu waan tokko hin beekin waa'ee social media hin beekini meeqatu gubatee badee meeqatutu jireenyan argiin ituu xaaxaanuun keessa jiru tokko addan baaseen ikkoo itti gaafatamummaa fudhatee bootaa keenya bootaanuun balleessine ikkoo meeqa du'ee badee biyya lafaa kanarraati sababa keenya sababa social media irratti sababa social media rabshaa kaas irratti sababa social mediaan kun kana miti kun turuun ta'u kun kanan ta'u kun kana hojii keessa rabbiin sinii falaatu gara jaalala keenyaatti deebina let's go amma dhiisee keessaa ba'a. Lali Oromoo jedha fagaara keetti jechuudha Bangaaleen hudduu kee keessaa saluseen fagaara kee keessa qunxuseen Bangaalee agaru gadhee qoshaashaa mahaayime kottuuna jalaa ba'i saree haadha keetii kan akka dhalatti tafte kan haadhi kee barandaa irratti si guddifte gadhee gaazexaa tokko eenyu haadha kee naa barreessisiin jedhe na jala teesse eenyu haadha kee gaazexaa tokko naa barreessisiin jedhe wasakittii rakkattuu sigalee jazba fagaara qullaa deemtu kana sagaxee rabbiin sodaate kana ziftii qoshaashaa sammuu keessa qoshaashaa qulqulleeffadhu okay sammuu keessa qoshaashee jiru kana qulqulleeffadhu kan haadhi kee barandaa irratti si dhalte siin barandaa irratti si dhalte koomentii barreessuuf viidiyoodhaan ta'anii haasa'u garaagarummaa guddaa qaba okay viidiyoodhaan ta'anii nama haasa'uu fi koomentii ta'anii dhokatanii barreessuun garaagarummaa qaba gadhee wayitii qoshaashaa kan zarii malee dhalatteeti tukaaniidhaati okay bilooki isin godhu miyuutiin si godhe man teessa mana ilaalta borisin dhufta miti dhukkee sarraa kaase warra keerraa dhukkee kaase haadhaaf abbaa keerraa dhukkee kaase miyuutii jala sikaa teessu mana ilaalta bilooki isin godhu teessee mana ilaalta bilooki isin godhu haadha kee harree naasalu kottu haadha kee hasalu harree ishi haadha kee hasalu harree kunoo kana fudhu siif deebiin sii kennamu qanu hunda haadha keessaniif deebiin kennu waanuma na gootu tokko hin qabdu bara waanuma na gootan tokko hin qabdani maal abbaa keessanii na gootan sababa kottu amantaanii na rabsamne bara sababa ani waan tokko dubbadhetti koo zariin na rabsamne ani qulqulluudha saayitii ammaa kana isinii galee gadhoota wayiiti qoshaashaan si saree ka gadhooftanitti haftan namana rabsiin qashti namana rabsiin maal haadha isaanii barbaacha mana koo dhufan maal haadha isaanii barbaacha dhufan kottu
Safuu beekii safuun haadha keetii haa badu maal godhu dhuftete mana koo maal naa godhu dhufte na bira maal abbaa keetii dhufte dhatte safuun hedduu safuu Oromoo biyya keessatti maal goota biyya Arabaa keessa safuu maaltu jira.